Jirra jirtuu washamaa harka fuunee hordoftoota burqaa entertainment nageenyi koo bakkuma jirtanitti sanaa dhaqqabu jechaarra har'aaf keessummaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadheera. Keessummaan keenyi har'aa ilma gooticha keenya Haajii Adam Saaddoo kan ta'an obbo Musaa Haajii Adam Saaddooti. Obbo Musaa Haajii Adam Saaddoo irraa seenaa abbaa isaanii fi akkasumas obbo Musaa maalirra jiru kan jedhu odeeffadheen ture. Odeeffannoo kana dhaggeeffachuuf subscribe, like, share gochuun jajjabina akka naaf taatan isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hordoftoota burqaa entertainment Musaa Haajii Adam Saaddoo eenyu? Musaan qabsaa akka abbaa isaati moo maal dalagaa jedheen obbo Musaa gaafadheen ture. Musaa Haajii Adam Saaddoo ilma Haajii Adam Saaddooti. Uummata kana tajaajilaatiin ture amma immoo soorama jira. Qabsaa akka abbaati moo qabsoon bifa namni tokko waa lamatti maxxanama takka namni yoo ofitti kalaa'e qabsaa'aadha. Yoo ofirraa fagaatamu qabsaa'aa miti. Ofitti kalaa'u jechaan maali? Uf beeku, waan ofii beeku, sirna ofii beeku, seenaa ofiidhaaf beekuudha. Rakkoon ilmaan keenyaa obboleewwan keenya gurguddaan isaaniitu barnoota gurguddaa qabanii maqaallee gurguddaa qabanii haa ta'u garuu ofitti hin kalaa'an, ofirraa fagaatan. Seenaa ofii osoo hin beekne seenaa hambaa baratan. Waa'ee biyya isaanii biyya ofiidhaa osoo hin beekne biyya hambaa baratan. Seenaa nama isaanii osoo hin beekne seenaa nama hambaa baratan. Kanarraa kan ka'e namni ofitti kalaa'e hunduudha qabsaa'aadha. Qabsoon immoo bifa adda addaati. Kan qawweetu jira, kan siyaasaa adda addaatu jira. Musaan umrii isaatu qabsaa'aadha. Haga Haajii Adam sanillee gahee maqaa guddaallee qabaachuu baatu hanga hamma kiyyaatitti umurii ijoollummaa irraa ka'ee waan namni ta'uuf hunda ta'eefii jedha. Uummata kanaaf daggalallee seenillee hidhadheellee achi asas deebi'eesis hawaasa keessattis waan dalagamuu qabu hundaa dalageerree jira jedheetinii yaada. Namni akka itti fudhatu isa fudhata. Takkaa uummata kana gurguradheen beeku, uummata kana sharafadheen beeku. Uummata kanaas har'as taates booris haga inni rakkoo kanarraa bahutti irratti hin dhagahama. Ani qabsaa'ama jedhee of amana. Deebi'ees ammoo hawaasuma kana karaa haqaatiin gargaaraatiin ture. Gaafii isaadhaa akka inni jajjabeeffatu, eenyummaa isaadhaa akka inni jajjabeeffatu, akka inni ofitti kalaa'u, akka inni ofirraa fagaanne itti dalagaatiin ture. Kanarraa kan ka'e fakkeenyaaf Oromoo biratti maddi walaabuutuun gaariidha. Hin jaalatamtuudha. Hawwisoo wanta walaabuu jedhanii mana nyaataa madda walaabuutiin baafatanii mana daldalaa madda walaabuutiin maalii fi Oromoo keessatti maddi walaabuutuun maddoota baay'ee qabdi. Oromoon amma kun as misoomstuu kanaayyuu madda hedduu jira. Maaliif maddi walaabuu ishuu guddaa taate Oromoo biratti kan jedhu wanna amma shawaa kana keessatti karaa warra salaalee kun mataan karaa bahiin wallaanuu walaabutti gallaa jedhan. Maal jechaadha? Kuni dubbiin kun anaafis gaafii ture. Qorannaa guddaa almost waggaa 30 gadi hin jirre qorannaa namoota adda addaa manguddoota adda addaa biyya keessa jiran seenaa kana beekan hunda gaafachuudhaan kitaaba xiqqishuu tana uummata Oromoo fi madda walaabuu seenaa uummata Oromoo fi madda walaabuu iccitii jaarraa 16 jedha. Iccitiin jaarraa 16 kun kaadha warri naftanyaadha. Oromoon waa waggaa 500 dura dalagdee nutti kaateen jedha. Iccitiin kun maali? Iccitii uummanni Oromoodhaa lafarraa buqqa'eetiin ture, eenyummaa isaa dhabaatiin ture. Duula banee biyya ofiidhaa harkatti deeffate, eenyummaa ofiidhaa harkatti itti deeffate. Osoo gaafa san
sochiin madda walaabuu sun ka ta'uu dhabdu taate Oromiyaa wanni jennee har'a haasofnu hin jiru. Uummata Oromoolee wanni jenneetiin haasofnu hin jiru. Duula karaa lamaatti ka'ee karaa bahaatiin warri Turkiidhaan deeggaramu uummata keenya kaaran irratti ka'ee warri Islaamaa karaa Gubbaa kanaan ammoo karaa Shawaa kanaan warri Kiristaanaa warra mootummaa Habashootaatiin deeggaramu uummata Habashaa kana sirraa kaase mana irraa gubee biyya gubee maqaa jijjiiree maqaa lafaa jijjiiree maqaa namaa jijjiiree eenyummaa Oromoodhaa akka inni dhabamu godhe eenyummaa Oromoo san deebisuudhaaf sochiin kun wannaa jedhee maddi walaabuu ammoo handhuura qabsoosaniiti. Namoonni tokko ka waan beekne namni ofitti hin kaloofne kan jedhu kanaatu ka waan beekne Oromoon maal qabdi? Oromoon seenaa maal qabdi? Mootummaa qabdii faa jedhan mootummaa qabaachuu isiidhaa asirratti mirkaneeffata. Abbaan barbaade seenaadhaanis na haa mormu kama seenaa hin beekeedu qara'ee jedhu doktora fedhee kannaa jedhu maddi walaabuu center of the government jiddu galeessa mootummaa uummata Oromoo ta'uu isaadha kanarraa argachuu hin danda'amu. Kanaaf waan san daganneef nu har'a uummata jiraadha. Uummata akkanaan uumamee miti nu. Uummata facaaneetumaan lafarratti uumamee miti. Uummata mootummaa qabnu, uummata ofii bulchu, uummata ofii deeggaru, deeggarsa. Jaarraa kudha jaheessu ammoo wanni tokko wanni jenna mala jiru. Addunyaa kanarratti jaarraa kudha jaheessu keessa indastiraal rivolushiniin hin eegale. Jijjiiramni adda addaa addunyaa kana keessatti jaarraa kudha jaheessu keessa eegala. Jaarraa kudha jaheessu san ammoo uummanni Oromoodhaa waan hundaan uf danda'aa ture. Waan hundaan uf danda'aa ture. Waraanaan uf danda'aa ture, ijaarsaan uf danda'aa ture, uf bulchuudhaan uf danda'aa ture, murtii ufiidhaallee murteeffachuudhaan uf danda'aa ture uummanni Oromoodhaa. Sochiin uummanni Oromoodhaa jaarraa kudha jaheessoo taasise sochii seena qabeessa guddaadha. Hin awwaalame seenaan Oromoodhaa. Naa kanaafuu namni ufitti kalaa'uu barbaadu, namni eenyummaa ofiidhaa beekuu barbaadu seenaa kana dubbisuu isarra jira. Abbaa kennaatis eenyummaa abbaa kennaatis hubachuu kan barbaachisu kennaadhaan kanneen dubbisuu hin danda'a. Lakkoofsi bilbilaallee asirra jira abbaan barbaadina kontaaktii na gochuu hin danda'a. Na akkana kun oolche. Baay'ee ulfaadhaa isiniin jenna. Itti aansuudhaan gaa Musaan abbaa ogummaa hedduuti. Musaan gaazexeessaadha, barreessaadha. Qabsaa nama eenyummaa isaa beekuu fi hojjetaa mootummaa turtan. Barreessaa ta'uu keessan kitaaba seenaa Oromoof madda walaabuu jedhu arginee turre. Akkasumas gooticha keenya kan ta'an abbaa keessan obbo Hajii Adamsaaddoo kitaaba isaanii haala gaariidhaan maxxansiistanii gabaarra oolchitanii jirtu. Musaan gaazexeessaadha kan jedhu hagam dhugaadha? Eessa dalagdanii akkam ture? Musaan gaazexeessaa televizyiina irratti baheetiin waan argi dubbatu miti. Reediyoon duubas taa'ee waan argi dubbatu miti. Ogeessa waan ta'eef waan hojjechuu qabuun nan hojjedha. Nama narraa barachuu barbaade nan barsiisaatiin ture. Ani jalqaba biyya kanatti hojii kan eegale biiroo aadaa fi turizimii fi beeksisaa kan jedhamu keessatti eega biiroodhaan kunniin addaan ba'anii kun beeksisatti bahe kun aadaatti bahe ani beeksisa keessatti nafe beeksisni kunis ammoo eegasanii ammoo kominikeeshin ta'eetiin kominikeeshinii Oromiyaa jedhamee kominikeeshiniitti bahe kominikeeshinii kana keessatti illee ani kanuman dalagaatiin ture ogeessaa ni gorsaa, ni qaraasisaa, ni sirreessaa, ni fooyyessaa waan makkanaa kanarraa hojjetaatiin hin ture. Nama ogummaa ani biyya silaa ogummaadhaan nama barsiisteetiin nama gadi lakkistu keessaa professionaalis ta'eetiin ispeeshaalistii ta'eetiin eebbifame. Sooviyeet Yuuniyeen amma Beelaruus mootummaa qabdi. Rabbi godhee fi gaafsan Sooviyeet Yuuniyeen jala jirti.
Gaafa dhaqu immoo eebbisanii ammoo ittuma si jira addaan baatee mootummaa siis godhattee isiniin jirti yuunivarsiitii cimaa State University of Belarusia keessattan baradhee bakka joornaalistoonni gurguddaan addunyaa kanarraa keessaa itti baratan keessattan baradhe kan. Biyya alaatti jechuudha. Bareeda. Hundeen dhaloota Hajii Adam Saaddoo eessadha? Hajii Adam Saaddoo Baaleetti dhalatan ilma Sikkoo Mandooti. Isaan ammoo hundeen isaanii Sikkisaadha jechaadha. Warra Jaawuuti. Jaawuu Sikkoo hangafa gosa isaanii ta'anii haati jechaan malee qulqulluudha. Kawaata akka ittiin dabalanii haadhaanis taate abbaanis taate karama fedheenu haajitti shanyiin biraa itti dabalamtee hin beeku haatiidha. Kanaaf bokkuu ganda bokkuu gosaati ajaa. Hajii Adam Saaddoo yoomii qabeet qabsootti dabalaman? Hajii Adam Saaddoo umrii isaanii hunduma qabsaa'an ijoollummaarraa eegalanii yoggaa barnoota diinaadhaa qara'aatiin turanirraa eegalanii achi eessas itti fufanii akkuma gaafa haga gaafa qabdii seenaniitti dhimma qabsaa'anii bichaan dhaqqabanii kanneen hunda keessatti hin hidhaman hin bahan yoggaa bahanis uummata isaaniidhaa tajaajilan uummata keessa deeman uummata qaraasisan bakka adda addaatitti deemanii qaraasisan Hajiin takka qabsoorraa yoo gad hin ta'in yookaan hin qara'an hin qaraasisan hin qabsaa'an hin hidhaman hin bahan hin hafatan jechaadha. Qabsoo takka Hajii Adam sifatee hin beekan. Kutannoo fi sabboonummaan Hajii Adam Saaddoo maal ture obbo Musaa? Hajii Adam kutataadha, murataadha. Homa takkaa waan sodaatanuu hin qabanii. Waa'ee uummata isaanii irratti, waa'ee amantii isaanii irratti, waa'ee namummaa isaanii irratti waan dhufu takka qawweessin sodaatan maallaqaanis ni fudhataman. Abbaa fedheen sodaatan fuuldura dhaabbataniitiin hin dubbatan haqa dubbatanii waan isaan dubbatan dhugaadha. Dhugaan sun fudhatamaadha. Uummata birattis fudhatama, Rabbi birattis fudhatama. Har'as boris iftaanis wanni Hajii Adam raawwatan hunduu fudhatamaadhaan jedhee turan nyaataan. Qophiin keenya kutaa tokkoffaa asumarratti xumurameera. Torban kutaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii.